Tole akkam viidiyoo kana kan inni hojjedhu ijoollee mana madaamii turtaniif warra haaraa dhuftanii fi xiqqoo ishee kana isinitti immoo ni ulfaata garuu yeroo turaa deemtanii yeroo afaan bartanii isin fayyaduu danda'a. Akkaawuntii banachuun faayidaa inni qabu isinitti immoo dhufee jechuudha. Inni tokkoffaa faayidaa inni qabu mana madaamii keessa teessanii fakkeenyaaf Itoophiyaatti akkaawuntii banantanii dhuftanii ji'aan ergitu taanaan birrii keessanii isuma dhala qaburrallee buukii dhala qaburralleetu keessanii baay'een bu'u ji'atti. Kanaaf fakkeenyaaf lafa bittanii yookaan immoo yoo mana bittanii keessanii birriin keessanii isinii guddataa jechuudha. Kanaaf namni baay'een lafa bitee kaa'ee waggaatti 100,000 200,000 bu'ee fi kan nagadu jechuudha. Akkuma kana birrii asitti walitti qabuun faayidaa inni qabu fakkeenyaan isinii ibsuuf dhufe. Maalidhaa? Fakkeenyaaf dirhama 1,000 barreen gaddaa yoo ergitaniitu ta'e biyya keessanitti birrii 1,000 meeqaan jijjiirtanii ergitanii birrii 30,000 isiniif ta'a jechuudha. Garuu ituu hanga har'aatti of bira keessanii ta'e har'a 40,000 39,000 ta'a jechuudha birriin sun. Fakkeenyaaf kan ji'a 10tu asitti walitti qabne kan waggaa arraarraa jalqabne hanga guyyaa har'aatti tun ergine ta'eeti birrii gara 100,000 jechuudha. 40nitu manazzaranne gara birrii 100,000 buufanneerraa jechuudha. Achi dhannee qodaa hin binnu taanaan Itoophiyaa keessatti asitti walitti qabuun keenya gaariidha. Kanaaf carraatti akkaawuntii banachuu yoo qabaattanii carraatti akkaawuntii banattan yoo qabaattanii please banadhaan isiniin jedha. Maaliif qubii galuurra ammas immoo birriin keessan zimmettanii ergitanii akkaawuntii keessan Itoophiyaa irra kaa'uur hanga waa isinii bituu danda'utti fakkeenyaaf lafa bituuf karoorfattanii yoo ta'e kaayyoo keessan isintu beeka. Lafa sana hamma bituu danda'u asumatti walitti qabdanii gaafa inni birrii guddaa isiniif ta'u in ergitu jechuudha. Garuu kanan kan isinii jedhu of biratti immoo qabaa yookaan madaamii biratti walitti qabaa isiniin hin jennu akka dogoggoraan hin hubanne. Maaliif namni ta'e kan birriin hin dogoggorsineen gatii hin jirreef yoo isinii danda'ame mirgas qabdu. Yoo jara wajjin walii galtan akkaawuntii biyya jirtan keessatti banadhaatii hamma barbaaddan onlaayiniidhaan immoo Itoophiyaattis ergachuu dandeessu. Warra hawaalaadhaan bilaak maarkeetti fayyadamuu barbaaddu taanaanis immoo warra hawaalaattis achuma irratti onlaayinii dabarsitu. Ordarii adda addaa godhachuu yoo barbaaddan wayyaas ta'uu kosmootiksiis ta'uu waan haalli amma